Harka fuune attam jirtu daawwattoota keenya nagaan waaqayyo bakkuma isin jirtan maratti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Dhaamsa gabaabduu tokko dabarfachuuf. Akkuma beekamu ji'a kana keessaa waa'ee dacheerraa dhiibamuu ilmaan keenyaa saba keenyaa fi bakka isaa immoo gosa biraa saba biraatiin qubachiifamu yookiin bifa investmentiitiinis malaammaltummaadhaanis namoonni garaagaraa namoonni amma aangoorra jiran kantiibota magaalaa dabalatee hooggantoonni tokko amanamummaa kan hin qabne Oromoo irraa dhiibbataa abbootii qabeenyaa Oromoo dhiibbataa namoota gara kaan immoo ofitti qabsiisaa kan deeman qeeqaa tureera. Qeeqa kana ammallee itti jajjabeesseen ittuma fufeen ragaa adda addaa amma qindeeffataa jiru dabaladheen ifa gochaa adeema. Yeroo baay'ee biyya keessatti namootiin baay'ee miidhaman Oromoon gatii Oromummaasaa, gatii dhiigasaa, gatii aarsaa kaffalee utuu hin argatiin yeroo itti dhiigni ilmaan keenyaa halagaadhaaf bu'aa ta'etu argamaa jira. Halagaan dachee keenyarra hin jiraatiin miti. Halagaan dachee keenyarraa hin nyaatiin miti. Oromiyaan gurraacha biyya keenyaa miti. Faranjiin ala kanaayyuu utuu Oromiyaatti nam'itee nyaachisuu sooruu hin danda'a lafti keenya. Lafti keenya bal'aadhaa, uummanni keenyas bal'aadhaa, uummanni keenyas garraamiidhaa, uummanni keenyas nama kophaa nyaatu, uummata kophaa nyaachuu jaallatu hin taane waggoota 100 oliif sabaaf sablammoota biyya sanaa gosa 80 wayi ta'an sana walitti qabee waliin nyaachaa, waliin dhugaa, walirraa fuudhee heerumaa, walitti heerumsiisaa, walii wajjin dhiichisaa ragadaa karaa adda addaatiin seenaa dheeraa wal biraa qaba. Haa ta'u malee hooggantoonni paartii biltiginnaa tokko warri amma kantiibaa magaalaa ta'anii bulchiinsaa biyya sanaa qabatanii jiranii jibba namoota sabboontota qaban irraa kan ka'e sabboontota dhiibbachaa, namoota dinagdee qaban dhiibbachaa, namoota warra kaan saba biraa dachee Oromoo irratti dhiibaa as fidaa biizinesii adda addaa, kaampaanii adda addaa yeroo isaanitti bansiisaa jirutu mul'ataa jira. Keessumattuu har'a guyyaa dhageessanitti yoo ta'e akkaataa itti inxooxxoon illee nurraa fudhatamaa jiru namoota xixiqqoo hiyyeessa bira qabanii ati immoo iddoo akkasitti mana shayii dhaabbatta riizoortii kanatti jechaa garuu irra caalaasaa namoota gosa biraa ta'aniif akka lafa hiraa jiran qoodaa jiran namoota muraasa immoo aartistoota muraasa ija dhageettii kan qaban of jala qabuudhaan isaaniin immoo maallaqaan gowwoomsuudhaan dantaadhaan gowwoomsuudhaan warra kaan ofirraa ari'achuun kun baay'ee mul'ataa jira. Keessumattuu gandaan iddoo akkasiitii dhuftee iddoo naannoo atitti dhalatte shaneetu socho'aa ati ilaalcha shanee qabdaa ilaalcha akkasii qabda jedhee bara itti ilmi Oromoo godina yookiin ona biraa keessa jiraatu dhufee magaalaa Finfinnee keessa jiraachuu dadhabe keessatti warri gosaan nun taane yeroo isaanitti investimentiidhaaf lafa heektaara dhibbootaan kumootaan qabatantu argama jechaadha. Kuni nama taajjabsiisa. Argachuu danda'u, fudhachuu danda'u garuu Oromoon dhiibamuu hin qabu. Namoota keessumattuu yeroo ammaa kana keessatti riizoortii guddaa irratti cufuudhaan, xibaara adda addaa irratti qindeessuudhaan, holola adda addaa irratti oofaa jiran keessaa tokko obbo Dinquu Dayyaasidha. Waa'ee Dinquu Dayyaas dookumentarii gabaabaa kana mee walii wajjiniin haa daawwannu. Obbo Dinquu Dayyaasaa lafa laga Xaafoo laga Daadhiitti argamu seeraan fudhatee osoo investimentiidhaaf oolchuuf jiru qaamoleen tokko yaaduma isaa kana gufachiisuuf jecha investoroota birootiif kennuuf yoo yaalan mul'atu. Kunis ta'ee jedhamee qaamni hin beekamin halkan addeessa keessa saamuun ijaarsa seeraan alaa osoo irratti raawwachaa jiru kennuuf yaalii taasifamedha. Sooressa biyya ormaatii dhufe tokkoof lafti otoo kennamuufi Dinquu Dayyaasaa garuu lafa dhaaltummaanuu isa ga'uu danda'u lafa akaakayyuu isaarratti qabeenyaa isaa investimentii godhee uummata isaa tajaajilu dhiiban. Kun immoo yaalii Oromoon akka hin fayyadamne godhameedha yoo jedhame dhugaarraa waan fagaatu miti. Lafuma kanarraa Dinquun waggoota muraasan dura qoodee kennuun deeggarsa lammummaa ba'uusaa ragaan uummata isaati.
Kun osoo kanaan jiru dubartiin tokko dhaabbata Dimetrik Hoteelochi jedhamu warra TPL waliigaluudhaan lafa qabannaan isheen gama seeratiin rakkoo jiru furee gadhiisisee ture. Sana booddees misoomsuu eegale. Beenyaa maatii isaatiif saantima 30 herreegame kaffalame deebisuudhaan misooma yookaan investimentii irratti jalqabee ture. Baasii qarshii miliyoona 2 baasuudhaan ejensiin misooma manaajimentii lafa magaalaa bulchiisa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhii Xaaliyaa gaafa guyyaa 8/12/10 murteessee barreessan yaada boarding school kanaafis miliyoona 200 baankitti qabsiisuudhaan hojiitti fufee osoo jiru lafa kana namoota adda addaatiif irraa kutuudhaan mootummaan osoo kennaa jiru dubbiin kun gama mana murtiitiin akka dhaabsifamu taasifamee osoo jiru amma immoo gara mootummaatiin artistoota 4f atileetii tokkoof akkasumas ormaaf pirojektii baasii horii guddaan itti dhangalaafame kana lafa inni hin jirretti damni kanaa fi kanaa olitti irratti dalagamuusaa abbaan qabeenyichaa Dinquu Dayyaas ni dubbata. Dhimma kanas uummanni isaa bal'aan akka beekuuf malee laficha deeffatee badhaadhina kanaa olii argachuuf akka hin taanellee ibseera. Yeroo ammaa kanatti ammoo keessattuu Finfinnee keessatti bosona gaara xiixaa yookaan Inxooxxoo jalaa abbaa qabeenyaa riizoortii kiruuftuudhaaf hektaara bal'aa dhibbootan lakkaa'amu akkasumas kutaalee Finfinnee keessaa lafa qonnaan bulaa hedduminaan dabalachuudhaan naannoo dhaabbata gamtaa Afrikaa lafa hedduu jiru mara abbootii qabeenyaa ormaatiif kennamaa jiraachuunsaa maddeen adda addaarraa osoo dhaga'amaa jiru. Yeroo ammaa kana garuu wanti Oromoon hojjetuu fi hojjechaa jiru akka cubbutti lakkaa'amuun itti duuluun meeyaa uummata bal'aa maal jedhama. Ormi lafa hektaara bal'aa kanneen osoo billisaan misoomaaf guurrachaa jiru abbaan qabeenyaa kun garuu qarqara bosona gaara xiixaa yookaan Inxooxxoo jalaa gamoo miliyoona 120 itti dhangalaasee kan bite yoo ta'u gamoo sanas tumsa lammummaatiif jecha dhukkuba COVID-19 ittisuuf dhukkubsattoonni akka keessatti wal'aanamaniif kennuunsaa ni yaadatama. Abbaan qabeenyaa kun yeroo riizoortii sodaree mootummaarraa bitetti kaartaa duwwaa kan bite yoo ta'u yeroo sanatti daangaan murtaa'an osoo hin kennaminiif yeroo dheeraa turuusaatiin namootni lafa kanarra kan qubatan yoo ta'u namoota kanaafis gaafii tokko malee rakkoo osoo hin uumin beenyaa kan kaffalee fi nagaa fi jaalalaan kan kaase yoo ta'u rakkoo yeroo sanaatti mootummaan uumeen kan uumame malee kan abbaa qabeenyaa akka hin taaneef fi waldhabdee guddaas akka hin taane akkasumas uummata bal'aa waliin nagaaf jaalalaan kan jiraachaa jirudha. Abbaan qabeenyaa kun dhiiga isaa uummata Oromoo miti alagaafiyyuu lafee dugdaa ta'ee Oromiyaa keessa qofa miti Oromiyaan alattuu misoomsaa jiraachuu fi gargaaraa jiraachuun uummanni bal'aan ragaadha. Waan fedheefuu dabaa fi xaxaa akkanaa kan uumaa jiruu fi uumaa ture eenyu akka ta'e seenaaf dhiifnee dabaa fi rakkoon kun furamee nagaa fi jaalalaan jiraachuun lammiif fedhiisaa ta'uu arjaan kun ni dhaammata. Obbo Dinquu Dayyaasaa lafa Lagaxaafoo Lagadaadhitti argamu seeraan fudhatee osoo investimentiidhaaf oolchuuf jiru qaamoleen tokko tokko yaaduma isaa kana gufachiisuuf jecha investoroota birootiif kennuuf yoo yaalan mul'ata. Kanarraa waa tokko hubattaniitu jedhee tayyaadha. Haqa jiru qabatamatti waan nu fakkaatu argitaniitu jedhee tayyaadha daawwattoota keenya. Uummanni keenya, sabni keenya, dargaggeessi dargaggeettiin harka nama kanaatiin dhukkubsataa dabalatee fayyaa dabalatee warra HIV qaban barattoota mala dhaban fala dhaban mana barumsaarraa ari'ataman keessumattuu yuunivarsiitii biyya sanaa keessaa oromummaa isaanii qofaaf quuqama oromummaa qabaniif qofa yuunivarsiitiirraa kan ari'aman barattoota kumootaan lakkaa'aman tola mana barumsaa isaatti fidee barsiisuudhaan eebbisiisee hojii qabsiiseera obbo Dinquu Dayyaasaa. Macaafan baay'ee jaalladhu tokko keessaa maal jedhaa as keessaa isa xinnaa tokkoof kan isin gootan hamma anaaf gootaniiti jedha. Mana barumsaa isaa keessatti obbo Dinquu Dayyaas nan barsiifne. Obboloota koo garuu 1000 barsiise. Kanaaf dubbachuutu narra jiraata. On behalf of my brothers and sisters dubbachuun qaba. Kanaafanii yeroo obboloonni keenya hin beenna quuqama isaanii qofaaf hatanii balleessanii cabsanii utuu hin taane
sababii Oromoo ta'aniif qofa ari'ataman riiskii gurguddaa fudhachuudhaan kolleejjii isaatti yuunivarsiitii isaatti barsiisee eebbisiisaa ture. Kana qofa miti. Aartistoota jettumoo, namoota mana hin qabne jettumoo, namoota qabsoo keessatti waggaa 30-40 miidhaman jettumoo, hamma har'aatti warra biyya keessa jiran dabalatee kan sooru abbaa qabeenyaa kanadha. Abbaa qabeenyaa kanadha. Waaqayyotu nuu kenne, kennaa godhee nuu kenne. Bodin kun biddeenuma tokko nyaata. Tarii anaaf isaaf utuu biddeen wal bira fidanii anatu caalaa nyaata. So dhugaan siniin jedha. Garuu namni Oromoo tokko dachii kee irratti yeroo inni waasii hojjetu kan keeti fudhatee ol hin ba'u yookiin immoo fudhatee iddoo biraan dhaqu. Oromiyaadhaaf, Oromoodhaafidha kan inni godhu. Silaa hooggantoonni amma biyya bulchaa jiran kun nama kana akka warqeetti qabachuutu isaan akka warqeetti. Biyya kana keessatti biyya Ameerikaan jiraagaa fakkeenya as keessaa fudhaa yaa obboloota ko. Warroota ciccimoo amma Kaalifoorniyaa buufatan yeroo baay'ee sooreyyoonni baay'een Kaalifoorniyaa buufatu. Ijoollee namoonni na ilaalaa jirtan kun Kaalifoorniyaa keessaa kan na daawwachaa jiru jirtu. Biil Geetichi buufataa, namichi abbaa Feesbuukichi buufata, namoonni biliyeenerii jedhaman achi buufatu. Mootummaan garuu qananii guddaa godhaaf. Ameerikaan sooressoota ishee irratti daba hin dubbattu. Sababiinsaa gaafa rakkootiif kaatti. Kunoo yeroo amma koovidiin ilmaan namaa Ameerikaa keessatti 70,000 siqaama kan du'e. Yeroo kana keessatti Ameerikaarra darbanii Chaayinaa biyyoota adda addaa doolaara miiliyoonota hedduu gadi naqanii kan gargaaraa jiran sooreyyootuma Ameerikaan qabu kana. Kanaaf qusatu, kanaaf jaallatu sooressoota isaanii. Oromoon maal taaneetu namoota keenya, namoota iddoo kufanii uummata keenya kukkufee gargaaru kana maaliif ofirraa dhiibban? Maaliif ofirraa ari'uu barbaanna? Maaliif biyyaa baasuu barbaanna? Maaliif kun ta'a? Nama dinagdeedhumatti jabaatu liibaalloon obbo Dinquu Dayyaasaa dhiisi isayyuu namootuma waa tattaafatu. Ani yeroo baay'ee sooressootaa fi ka'ani kennitu jiraafanii kana dubbadhe. Ani sooressoota abaluun sooressa hin jedhu. Safartuun sooressa ani ittiin jedhu jira. Isa kana dhaamsa galgalaa keessatti bor galgalatti barumsaa nan qaba. Namni maallaqa qabu hundi sooressa miti jedha pirinsipiliin koo bor galgalaa na dhaggeeffadhaa karaarra jirtu ta'e. Qophii koo dhaamsa galgalaarra jira. Nama maallaqa qabu hundi sooressa miti jedhaan. Maaliif kan jedhu bor galgalan itti isinii deebi'a. Egaan yaa obboloota ko namooti waa qaban, namoonni Waaqayyo kennaa isaanii kenne, badhaadhina isaanii kenne akka agartuu keenyaa kanatti eeggachuu danda'utu dura jira. Obbo Taakkalee Uumaa sin fayyadu nama ari'uun. Abiy Ahmed namoota kee ofirraa ari'uun sirra hin jiraatu. Obbo Shimallis shira shirtanii ijaarsa ijaartanii warra soddoolii keessan garaa jala kaa'attanii ilma Oromoo tokko ofirraa ari'uun isin hin fayyadu. Waan waraabu kun, waan dubbataa jiru kun seenaadhaaf darbee bara baraan ta'a. Seenaan isaa immoo ilmaan keessanii irratti riikoordii ta'a. Gadheedha. Waan facaasaa jirtan kun baay'ee gadheedha. Saamicha isin gochaa jirtan kun, maallaqa isin saamaa jirtan kun hundi gadheedha isiniif. Waan warra nafxanyootarraa gubboo miliyoonaan lakkooftaniif jettanii ilma Oromoo miliyoonota nuu nyaachisu nu jalaa ari'uun isiniif yakka guddaadha. Nama yeroo hundaa dhukkuba qabaachuu isaatiif konfidensii guddaadhaan dubbatuu fi dhukkuba isaa keessatti illee isa gargaaree fi kabajaa isaa kennee ati kana hedheetu hin tuffatiin akka keessummaatti isa afeeree yuunivarsiitii isaa irratti yeroo Adaamaa ture nama waggaa 20 oliif obbo Dinquu Dayyaasiin beeku yeroo ammaa biyya alaa kana Mineesotaa kana keessa kan jiru baay'een keessan kan beektan aktiivistii obbo Masfin Fayyisaa Roobii maal jedhu waa'ee obbo Dinquu Dayyaasaa? የሚል
እኔ ድንቁ ደያስን እማቀው ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ነው። ድንቁ ደያስን እማቀው ከዛሬ 20 ዓመት በፊት የመጀመሪያው ሪፍት ቫሊ ኮሌጅ 500 ተማሪዎችን ሲያስመርቅ ትልቅ ባለስልጣን ብሎ የጋበዘው መስፍን ፈይሳን ነው በክብር እንግድነት። ያኔ ደግሞ እኔ የመጀመሪያ ተስፋጎን መስርቼ በአንድ ወንበር በአንድ ጠረጴዛ ገና ትውልድ ይዳን ብዬ በየመንገዱ እየዞርኩ እንደ እብድ ማስተማር በጀመርኩበት ወቅት እነዚህ ወገኖች የኛ ናቸው መንግስት ባልደገፈን ሰዓት መንግስት እንደ መንግስት ባለ ጉዳዩ ዞር ብሎ ያላየን ሰዓት በሚያገለን ሰዓት ድንቁ ደያስ የመጀመሪያ ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ከፍቶ ኮሌጅ ከፍቶ ተማሪዎች ሲያስመርቅ የክብር እንግዳ አርጎ ጠርቶኝ የዛ ጊዜ የ1000 ብር ያሁን 1 ሚሊዮን ብር በዛ ወቅት 1000 የኢትዮጵያ ብር ነው የለገሰኝ። የዛሬ ግን 1 ሚሊዮን ብር በሉት። ለመጀመሪያ ጊዜ ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር የሚኖሩትን ወገኖች ሳይንቅ መንግስት እንደ መንግስት የት እንዳለን እንኳን በማያቀን ሰዓት ገና እሱም በእግሩ ባልቆመ ሰዓት የዛሬ 20 ዓመት ትውልድ ይዳን በእኛ ይብቃ ብዬ ማስተማር ስንጀምር ዩኒቨርሲቲውን ሲያስመርቅ በክብር እንግድነት ጠርቶኝ የመጀመሪያ ትልቁ መድረክ ላይ ቆሜ ህዝብ ፊት ስለ ኤችአይቪ ያስተማርኩት በድንቁ ደያስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ነው። ወንድሞቼ አብሶ የኦሮሚያ ክልልና የኦሮሞ ህዝብ ድንቁ ደያስ የኦሮሚያን ህዝብ ሁሉ ሀብት ሰብስቦ ቢያስተዳድር እኔ ፈቅድለታለሁ። ይሄ ሰው ከኦሮሚያ ክልል የሰረቀውን ሀብት መቀሌ ሄዶ አልደበቀውም። ስዊዝ ባንክ አልወሰደውም። ወደ ውጪ አላሸሸውም። የሚሰራው ለህዝብ የሚገለግልበት ህዝብ እኔ እንኳን ይሄው አዲሱ ፉርጋዛ አርቲስት አለ ድንቁ ደያስ እኔ እንኳን ተስፋጎ ወላጅ አልባ ህፃናቶች ከ50 በላይ ህፃናት በነጻ አስተምሮልኛል። እውነት ስለምመሰክርለት ለዚህ ክር የፖለቲካ አቋሙን አይደለም እኔ የምመለከተው። ድንቁ ደያስ የትኛው ፖለቲካ ፓርቲ አባል ይሁን ለዚች ክር ነው የምመሰክረው። ለዚች ክሬ የትኛው የፖለቲካ አመለካከት ሽኩቻ አይደለም እምደግፈው። ድንቁ ደያስ ግን ለህዝብ አባት የደሃ ህዝባት ያለቀሱት ህፃኖች፣ አዛውንቶች የምስኪኖች አባት ከመንግስት በላይ የደሃ መከታ ነው። እኔ እንኳን ስንት ህፃናት አስቸግሬው በነጻ አስተምሮልኛል። ለኔ ወላጅ አልባ ህፃናቶችን። ይሄ ሰው ከኦሮሞ ህዝብ ላይ ሀብት ቢነጥቅ እኮ መቀሌ አልወሰደም። የምን ሞራል ያለው ኦሮሞ ባለስልጣን ወይም ኦሮሞ ነው ድንቁ ደያስ ከኦሮሞ ላይ ሀብት ዘረፈ ብሎ ሊወቅሰው የሚችለው? ይሄ ሰው ሀብቱን በህጋዊ መንገድ እንኳን ባይሰራና ከገበሬ ላይ መሬት ዘርፎ እንኳን ቢወስድ እኮ መቀሌ ወስዶ አላከማችም። ስዊዝ ባንክ አልደበቀም። እኛ የምናቀው በቅርበት ድንቁ ደያስ ከኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት መንግስት በላይ የኦሮሞ ህዝብ ምስኪን ደሃ ባለውለታ ነው። ይህን ሰውዬ በምን ሞራል ነው ኦሮሞን ሰረቀ፣ ኦሮሞን ዘረፈ፣ ኦሮሞን አጭበረበረ ልንለው አንችልም። የተለያዩ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ማኔጅመንት ነው የሚያስተዳድረው። የድንቁ ኢንቨስትመንት ማለት አንድ ሀገር ማለት ነው። ከስሩ ያሉ ሰራተኞች አሉ። ሰራተኞች ሊያጭበረብሩ ይችላሉ። መጥፎ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ። ሰውን ሊያሰቃዩ ይችላሉ። ድንቁ እንደ ግለሰብ አቋም የደሃዎች አባት ነው፣ እኔ ስለማቀው ማለት ነው። ኤችአይቪ ኤድስ ላይ መንግስት ዞር ብሎ በማያየው ሰዓት ህፃናቶች ያስተምር ነበረ። ድንቁ ደያስ ከኛ ተቀብሎ ሄደን በስልክ ለምነን ጋይ ድንቁ አንድ እናቷ የሞተችበት ልጅ ትምህርት ልናቋርጥ ፊዳ ገልቻ ረታትን ቢልቢላ ደም መስፍንጌስ አጭር ትእዛዝ ነው። ደም ይመዘገብ ሲስ
የማናት ዶኩሜንት አላት በኤችአይቪ ሞተች ብሎ እንኳን አይጠይቀንም። ይሄን ሰው እውነቱን መሰክርለታለሁ። የፖለቲካ አመለካከታችሁን የፖለቲካ ጋርቤጃችሁን ወደዛ ይዛችሁት ሂዱ። አላሙዲን እኮ ከኦሮሚያ ክልል ወርቅ ዘርፎ የሚያለማው ሌላ ቦታ ነው የነበረው። ድንቁ ደያስ ከኦሮሞ ሰርቆ ኦሮሞን እንጂ የረዳው ቢሰርቅ መቀሌ ወስዶ ወይም ስዊዝ ባንክ ወስዶ ወይም ውጪ እኮ ብሩን አላጠራቀመም። ምን አደረገው? ለአንድ እንጀራው ድንቁ ደያስ የአባቱ ውርስ ብቻ ይበቃው ነበር። የአባቱ ሀብት ብር ሲቀየር አዳማ ላይ የብር ለውጥ በነበረ ጊዜ የድንቁ ደያስ አባት ሀብት እኮ አንድ ቀን ሙሉ አዳማ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተዘግቶ ሲቆጠር የዋለ የመሰረቱ የሀብታም ልጅ ነው። በቂጣ ያደገ ልጅ ሳይሆን አሬራ እየጠጣ የቅንጡ ቤተሰብ ልጅ ነው ድንቁ ደያስ። ቂጣ አሮበት በአጋጣሚ ሀብት ያገኘ ሰው አይደለም። የባለ አባት ልጅ ነው፣ የንጉስ ልጅ ነው የነበረው ድንቁ ደያስ። ይሄ ሰውዬ እኔ በተግባር ነው አጠገቡ 20 ዓመት ያሳደገኝ ሰው ነው እኔን። ጋይ ድንቁ እንደዚህ እኮ ተቸግረናል ኮታ ፉደዳ እኛን ማንም መንግስት እንኳን ዞር ብሎ ሳይን እኮ ድንቁ ደያስ ማገገሚያ ውስጥ የሚበላ ነገር አጥቻለሁ ጋይ ድንቁ ስለው እንኩ ብሎ ብር መጅልጎ ጤፍ የሚሸምትልን ሰው ነው የነበረው። ማን ነው መንግስት እንደዚህ ያደረገኝ? መንግስት ከህዝብ ዘርፎ ለህዝብ አድርጎ ያውቃል? ድንቁ ደያስ ከህዝብ ቢዘርብ ለህዝብ ነው መልሶ የሚሰጠው። ይሄን ሰው ማን ሞራል ያለው መንግስት ባለስልጣን ማን ኦሮሞ ነኝ የሚል ነው ድንቁ ደያስን አፉን ሞልቶ ኦሮሞን በደለ ኦሮሞን ጎዳ የሚል? እንደውም ኦሮሞ ያለውን ሀብት በሙሉ ለድንቁ ደያስ አስረክቦ ድንቁ ደያስ ቢመራው ሀብቱን ኦሮሚያ ክልል ደሃ አይኖርም ነበር። ምን አደረገ? ሶደሬ ለስንት ዘመናት መንግስት ሲዘርፍ የነበረውን አካባቢውን ማህበረሰብ ስራ እንዴት እንደከፈተን ያውቃለሁ። ሶደሬ የመንግስት በነበረ ጊዜ የፋሚሊ የህዋቶች ባለስልጣኖች ሴት የሚያባርሩበት ቤት ነው የነበረው። በነፃ ያዝለት በነፃ እየተባለ ሶደሬ ሴቶች ይዞ የወያኔ ካድሬዎች የሚፈነጩበት ነበረ። ደርግ ከወደቀ በኋላ ሶደሬ ድንቁ ደያስ በጫረታ ለትግሬ በሀብታም ሊሸጡ ሲሉ በ100 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን ብር 140 ሚሊዮን ብር በውድ ዋጋ የተሸጠለት ሆን ተብሎ ድንቁ እንዳይገዛ ነው የነበረው። ድንቁ በእልህ ነው በጫረታ ባንክ እዳ ገብቶ ሶደሬን እኔ እዚህ ቆሜ የትግሬ ሀብታም አይገዛም ብሎ ሶደሬን ሲገዛን ያውቃለሁ ስንት ግፍ እንደተሰራበት። ይሄን ሰውዬ የኦሮሞ ሰው እንደው ሞራል አለው ድንቁን ለመናገር? ምድረ የቀራጥ ልጅ ምድረ በጠላና በጠጅ ጉቦ የምትበላ ዛሬ ድንቁ ደያስ ኦሮሞን ሰረቀ ልትል ያዳነው ይበልጣል ከሰረቀው ድንቁ ደያስ። ለደሃ የዋለው ስንቶቹን አርቲስት ያደረገ፣ ስንቶቹ ስራ አጦች ስራ ያሳዘ፣ ስንቶቹን ወላጅ አልባ ህፃናቶች እኛ ስንለምን መንግስት ትምህርት ቤት የምዝገባ ካልከፈላችሁ ብሎ እምቢ ሲሉን ድንቁ ደያስ የምዝገባ እንኳን አያስከፍለንም ነበር። ድንቁ ጎፈንድሜ ምናምን እናንተ ቀጃታም የወያኔ ካድሬዎች እናንተ ስለምትሰርቁ አሁን ቦታ ስላጣችሁ ነው ድንቁ ደያስ ላይ ካምፔን የሚያደርጉ የወያኔ ካድሬዎች እና የወያኔ ተላላኪዎች ናቸው። እኔ ኦሮሚያ ክልል ድንቁ ደያስ ቢዘርፍ እንኳን አይቆጨኝም። ምክንያቱም ለደሃ ነው ገንዘቡን የሚያደርገው። ለአንድ ጎሮሮ ምን ያደርገዋል? ድንቁ ደያስ የደሃ ልጅ አልነበረም እኮ። ዘሮቹ ደሃ አይደሉም፣ ቤተሰቡ ደሃ አይደለም። የደራ ቤተሰብ ልጆች ናቸው። ለየትኛው ጎሮሮ ነው አሁን ያለውን ሀብት ቁጭ ብሎ መብላት ቢችል? ድንቁ የደሃ ልጅ የኦሮሞ ህዝብ መደበቂያ ነው፣ ማዘኛ ነው። ድንቁ ደያስ ከኦሮሞ ቢዘርፍ የት አደረገው? የትኛው መቀሌ ወሰደው? መቀሌ የሚወስዱትን እንኳን እንደዚህ አልተናገራችሁም።
አንገት አውጥታችሁ መቀሌ ዘርፈውን የሄዱትን እንኳን እንደዚህ አልተናገራችሁም። በምን ሞራል ነው ድንቁ ደያስን ለመናገር የምትፈልጉት? በምን ሞራል? እኔ መሰክርለታለሁ በእግሬ ቆሜ። ጋይ ድንቁ እንደዚህ ህፃናት ወላጅ አልባ ትምህርት ምን ከፍለው አጣን። ሂዱ አስመዝግቡ። አንድ ቀን እኔ ከ50 ልጆች በላይ አስገብቼ እሱ ጋር ኮሌጅ እስከሚጨርሱ ድረስ ጨርሷል። ስንት ኮሌጅ በሱ ጋር ተምረው ነርስ አስመርቆልኛል። ስንት በማኔጅመንት አስመርቆልኛል። ወላጅ አልባ ህፃናቶች እኔ መንግስት ይሄን መቼ አድርጎልን ያውቃል? መቼ ነው መንግስት ይሄንን አድርጎልን የሚያውቀው? መንግስት ከህዝብ ላይ የሚዘርፈው ታክስ የምንከፍለው መቼ ነው? ወላጅ አልባ ህፃናት HIV ፖዚቲቮችን ሲረዳ የነበረው ድንቁ ደያስ ግን ለኛ ባለውለታችን ነበር። ነገርኳችሁ እኮ ያኔ እናት አባታችን በሚያገሉን ሰዓት ሬፍቲ ቫሊ የመጀመሪያውን 500 ተማሪ የመጀመሪያውን ምረቃ ሲያስመርቅ በክብር እንግድነት ጠርቶ 1000 ብር ነው የሰጠኝ፣ ድጋፍ የሰጠን። ያኔ 1000 ብር ማለት 1 ሚሊዮን የዛሬ ብር ማለት ነው። የዛሬ 20 ዓመት ነው የምነግራችሁ። እኔ በአንድ ጠረጴዛና በአንድ ወንበር ገና በዳንዴ ትውልድ ዳም ብዬ እንደ እብድ መንገድ ላይ ቆሜ ማስተማር የጀመርኩበት HIV ፖዚቲቭ አጠገቡ መቆም እንኳን በክብር እንግድነት እኔን አክብሮኝ እዛ ሜለቂ ፈዳ እጋዱቢ ኮለቲ ቀቡዳፊ ኦቦ መስፍን ዋን ባይዱበት ኦሮሞን ወሊን ጨብሲና ወሬ አማ አንጎ ቀብደኒ ላፍቲ ኦሮሚያ በላዳ ዋ namoota diaspora kana faana hojii hojjechuu barbaadan namoota baay'een dhagaye hojii hojjechuu dhaqanii kan isin danqitanii as deebistan haa hojjetanii wanti innoo biyya kanaaf funaannatan dhaqanii achitti restorantii tokko nuuf ijaaranii warra asii taaksii oofuu mana faranjii qulqulleessu jireenyi biyya kanaa amallee koovidiin iyyuu golatti nama naqeera malee nama dadhabsiisa dadhabanii maallaqa coratu yeroo isaan funaannatanii wal ijaaranii maal godhanii 10 ta'anii 5 ta'anii dhufan maalo gubboorraan barbaadina maalo ijoollee keenya nuu qacaru maalo suuqii tokko nuuf bananii waama tokko walitti dhufanii nuuf ijaaranii mana barumsaa olmaa daa'immanii tokko nuuf ijaaranii asitti yoo liqeeffatanii mana bitanii manni dachee faranjii irratti biyya sanatti yoo waan ijaaranii achi oromiyaa irratti nuuf sun immoo egeree ilmaan keenyaati oromoodhaaf hiyyeessa oromoo tokkoof faayidaa guddaa qaba. balbala banaafi ijoo ilmaan keenya balbala banaafi please ani kanan isinitti hima ani shira keessanii dhugumaan isiniin jedha kumaatamaan hin qaba waggaa 4 waggaa 5 darbaniif an amma danda'ametti waan saba keenya qorquuf nyaatu baay'een qayyaban baay'ee kanaaf immoo tooftaa danda'ameen waan baay'ee gola namoota baay'een ilaala baay'een ilaala dhuguma koon isiniin jedha baay'een sana masaalfachiisa baay'een sana mataa nama dhukkubsa baay'een sana namni kun waaqa beekaayii uumaa beekaayii kan si jechisiisu waan baay'eetu jira jireenyi gabaabduudha xiqqoo baay'ee gabaabduudha hin gaddanii addunyaa hamma bookee geessu kana keessatti maaltu hamma kana si dhiphisee bookkisaa keessa darbii yeroo hin jedhanii waa malee miti waan gabaabduu kanaaf waan hamaa gootee hin darbin walin dhiibina abbaa qabeenyaa kee isa kaaniyyuu nuu sossobaa biliis wayyaanee waggaa 27 oromoodhuma ol ka'u mataa keessa tashi oromoodhuma xinnoo bayyanatu mataa keessa tashi isin immoo wayyaanee debilii nuti ta'aa jirtu nama ol ka'u dha'uun maaliif yoo balleessillee isinittan himaan gorsaatii hojiitti gashaa akeekachi baay'ee nama gaddisiistu dhugaa nam tokkoon bara amma riizoortii obbo Dinquu Dayyaasii ishee Adaamaa qofa keessa nama 200 hojjetaa jiran oromiyaa keessa immoo nama meeqa qacare namni kun miliyoona 2 ta'u hin beeku dhugaan beeku miindaan ni kaffalu hin beeku jira inni kaan miliyoona 40 inni kaan miliyoona 80 faa kaffalayyuu jira sababiin isaa baay'ee qacare kaa lafti reefti vaaliin jiru kana kolleejjota kana ilaala hamma kanatti nama qacare maal yaa mootummaa Itoophiyaa innoo hojii dhabdoota meeqa sinirraa sheer godhe
Sa dhugaatti sin gargaare bara. Namni kun si gargaare. Qorquu dhiisee Oromiyaa ilaa akka itti fottoksee yoo qorqu. Maali borgaa? Maali tushii naa jedha ta'ee lafa obbo Gulummaa Irranaatti gadi bu'ee fudhatee dhugaa. Abbaa kootti nima hektaara baay'ee qaba jaarsi dhugaa. Egaa baadiyyaa kuudadha malee. Dhugaa attamitti lafa dhawwattu dhugaan sin jira. Dhugaa hektaara 100 meeqan tola kennaaf utuu dhaqee irratti naa hojjeta ta'e. So dhugaatii. Maala hojjetu jarana? Haala hojjetu as rakkise. Kanaaf warri mootummaa dhiisaa waan akkasii. Dhiisaa. Dinquu qofaaf miti. Hundumaa namoota ol kaate mataan dhayina. Isa kaanitti hirkachuudha. Inni kaan budduqsee sinii laata gubboo beeka'ee. Maaliif nafxanyaani? Baarmeelaan maallaqa sitti dhangalaasteetu baarmeela tokko. Baarmeela 10 immoo achirraa hammaarratteetu achi argiti. Inni kan kee kun gubboo sitti narcaasu ta'a. Garuu miliyoona sirraa dachaasa Oromoo. Miliyoona sirraa dachaasa in a sense siyaa ijoolleen amma hojii dhabde kun diina taate akkasitti galagaltu beektaa? Ijoolleen miliyoonni 7 ol har'aa Oromoo keessaa, Oromiyaa keessaa baratee dhabee inni hojii dhabee akka itti ciciisu kun isa keessaa dinquyyoo miliyoona 1 siiqa caree hojjetee bal'isee ba'aatu sirraa bu'e. Inni tokkos diyaaspooraan tokkos dhaqee reestooraantii ijaaree nama 10 siiqa cara. Inni sunis dhaqeetu mana barumsaa wayii ijaaree nama 20 siiqa cara. Utuu akkas jedhaniiti dargaggoota kana hojii dhabdoota kana sii hir'isu. Kanaaf nama ofitti simadhaa kennaa fi maalotu anaati gubboo gaafachuu na dhiisuuti dhaabiittan taa'ee chaappaarratti godhuuf yeroo waama mar'uu jedhu miti. Chaappaa isin hirka jirti miti aangoon waggaa tokko taati ji'a 2 taati waggaa 2 taati kan isin qabattan aangoo waaqayyotu beeka. Hamma chaappaan si harkatti jirutti qubni kee fi iskiriiptoon kee seenaa hojjetee adarba. Mallatteessi seenaa Oromoodhaaf. Oromoo ajjeesuuf mallatteessuutu hin taane, hidhuudhaaf mallatteessuutu hin taane gargaaruudhaaf, rakkina furuudhaaf mallattoon hin hojjetti qaba. Bara aangoo qabanitti ishee kanatu hojii hojjeta. Bara aangoo qabanitti iskiriiptoo tokkittii kanatti qalama tokkittii kanatu nama ajjeesas nama kaasas bara aangoo qabatan. Aangoo siyaasaatu sin harka jira yeroodhaa fi geggeessaa uummata keenya haala gaariirra geggeessaa. Kanan sin gorsaa yaa warra biltiginnaa. Barri immoo dabareera. Gadheedha. Barri tokko immoo dhufee namoota dhidhiibaman kana ol kaasee akka biilgeet kanaa ol godhee Oromiyaa keessatti isin garuu siqiqii guutuudhaan gocha hojjettanii darbitaniif ilmaan keessanirra balaa hamaa seenaa hamaa geessanii kan dabarreen dhaamsa koo isinii kenna. Waaqayyo sinaa eebbisu waan dhaggeeffattan.